Hayyee akkam jirtu dhaggeeffattoota YouTube channel Learn English in Afaan Oromoo. Answering the phone bilbila haasofsiisuu yookiin kaasuu silkuun mallas laay. Okay, good morning or good afternoon or good evening jechuu danda'u. Akkam bultan, akkam ooltan, akkam galgaleeffattan. This is Sarah speaking. Kanan dubbachaa jiru Saaraan jedhama. Garuu afaan Oromootiin gabaabumatti silkii gaafa kaasne ani Saaraan jedhama jenna. Yookiin Sarah speaking. Saaraan dubbachaa jirti. Sarah እየተናገረች ነው. Okay, how can or could or may I help you? Akkamitti si gargaaru yookiin maal si gargaaru? Asking for the caller's name. Maqaa nama bilbilee gaafachuu. Who is calling please? Maaloo eenyu bilbilaa jira? Could I take your name please? Maaloo maqaa kee fudhachuu nan danda'a? Yookiin maaloo maqaa kee fudhadhu gabaabumatti. Hello caller, may I have your name please? Maaloo maqaa kee natti himuu dandeessaa? Introducing yourself yookiin of ibsuu. ራስን ማስታወቅ. Hello, this is Kevin Jelf calling. Hello, kanan bilbilaa jiru Kevin Jelfidha. My name is Kevin Jelf from England PC Service. Maqaan koo Kevin Jelf jedhama, tajaajila PC Ingilizii irraati. Asking for someone or something. Nama ta'e tokkoof yookaan meeshaadhaaf gaafachuu. Can I speak to Charles Steven please? Maaloo Charles Steven waliin dubbachuu nan danda'a? Okay. Could you put me through to Charles Steven please? Maaloo Charles Steven biraan naaf ga'uu dandeessaa? Connecting someone. Nama ta'e wal qunnamsiisuu. Okay, one moment or just a second or a moment please. Maaloo al tokko yookiin sekondii muraasa qofaaf. I will see if he is in or if Mary Stephen is available. Inni keessa akka jiru yookaan obbo Stephen kan argamu yoo ta'e nan ilaala. Please hold on, I will get through him. Maaloo na eegi isattan sii geessa. Okay. Could you hold the line please? Maaloo sararicha qabachuu dandeessa yookiin sararicha irratti na eeguu dandeessa? Explaining absence. Akka hin jirre ibsuu. I am afraid Mary Stephen isn't in at the moment. Obbo Stephen ammaaf keessa akka hin jirren sodaadha. I'm sorry, he is in a meeting at the moment. Dhiifama yeroo ammaa kana walgahii irra jira. I am afraid he is on another line at the moment. Ammaan tanatti sarara biraa irra jira. I am sorry, but Mary Stephen is away on business until Thursday. Nan gadda obbo Stephen hanga Hamuusiitti hojii irra tura. I'm sorry, you have dialed the wrong number. Dhiifama lakkoofsa dogoggoraa irratti bilbilte. He is not in office now. Inni amma biiroo hin jiru. Taking a message yookiin ergaa fuudhuu. I'm sorry, Mary Stephen is out busy at the moment. Dhiifama Mary Stephen amma hojii irra jira. Can ask who is calling? Eenyu akka bilbile gaafachuu nan danda'a yookiin gabaabumatti ati eenyu jechuu dandeenya. Can I take a message? Ergicha fuudhuu nan danda'a. Isin like, comment fi share gochuutu isinirraa eegama. Would you like to leave a message? Ergaa kaa'uu fi barbaadda? Maalitti mataa'u ifalli gaalu? Can I give him or her a message? Ergaa itti siif kennu jechuu dandeenya. I'll let him know you called. Akka bilbiltee turte ittan hima. Is there anyone else you would like to speak to? Namni kan biroo haasofsiisuu barbaaddu jira?
I will ask him to call you as soon as possible. Hamma danda'ameen akkasiif bilbilu nan gaafadha. Leaving a message with someone ergaa namaaf dhiisuu yookiin kaa'uu. Yes, it is Kevin Jelfer. Could you ask him to call me when he is available? Eeyyen Kevin Jelfi ni jira. Yeroo itti mijatu akkanisiif bilbiluun taasisa. Okay, wanta amma ilaalte kana yookiin barte kana quiizii isaa fudhachuu dandeessa. I'm calling that a problem with a product I bought yesterday about 2 weeks. Egaa deebiinsaa fuuldura jira. Asirraa shaakalaatii saniin booddee deebisaa ilaaluu dandeessu. YouTubii dhaloota qubee YouTube jedhamu subscribe, like fi share gochuun hin dagatinaan affeerraa kooti. Akkasumas ammoo amma isin danda'ametti subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Comment gochuudhaan immoo sirreeffama garaagaraa akka nuuf kennitan nan abdadha. Subscribe dhaloota qubee